Ya animmoo har'aa aappiin kun biyya feetan teessanii biyya feetanitti bilbila namaa hundasaa keessa waan jiru ilaaluu fi akkuma waan keessanitti bareechuu dandeessani. Anaarra obboleettii keenya Beeruutiin jirtu irratti bilbila kiyya kan si asirratti dheetan isin agarsiisa. Jalqaba feesbuuka kiyya ilaalaa dura akka booda isin hirkaa waliin dhoofne feesbuuka kiyya kan riyoo shaafii ta'u profaayilii argaattanii dabalataan iimoo kiyya ilaalaa. Iimoo kiyya kunoo iimoo kiyya akkasitti ilaalaa kunoo iimoo kiyya isin wantin oskun jiru har'aa. Maaliif namoota keenyaaf waa addan bahu kanaafuu nama adda baasee isin agarsiisa. Amma gaalaar kiyyan isin agarsiisa. Gaalaar kiyya ilaalaa. Gaalaar kiyya keessa suuraa jiru waan hundaa ilaalaa akkanatti jira wanti hundi jechuudha. Agartaniittu miti amma obboleettii keenya barreessitan koodii naa ergi jedhaan. An aappicha immoo booda erga isiin bilbila isii ofirratti xumuree ka'eeniyye koodicha aappicha immoo isin agarsiisa waan hundaayyuu yalla. Amma obboleettii keenya kunoo maqaan isii kunooti lakkoofsa isii isin agarsiisa. Lakkoofsa isii guutuu isin agarsiisuu baadhus kunoo duwwaa 961 Beeruutiin akka ta'e agartaniittu jedhee yaada. Xayyib. Amma ayyamanaa godhin jedhaan isiidhaaf barreesse. Koodii ergi. Amma eegaa koodii ergi jedheen jira isiidhaan. Xayyib yeroo isiin naa ergitutti eegaa viidiyoon isiitiin dheerata. Amma yoon fedhetti bilbiluu nan danda'a. Bilbila sagaleen dhageessu malee amma tan bilbilame walumaan eegaa obboleettii keenya eegaa walumaan. Yoo sagaleen isin irratti dhaabbate immoo obsaan eeggattan. Akkuma isin beektanu sagaleen dhaabbatee jira jechuudha. Sagaleen dhaabbatee jira amma lammaffaa irratti waraabaara malee amma isin naanaasoftee xumurtutti sagaleen kun ni bada. Kanaafuu akkasiin koodinaa ergituufan ittiin haasa'an jira jechuudhaan. Gizee amma haasa'ee xumuree koodinaaf ergitiisi walumaan laalla yalla. Amma isin cufatutti walumaan laalla obsaan eeggadha. Wanni kun baay'ee waan barbaachisaadha. Egaa isin online irra jirti koodinaa erge jedheen jira. Isin koodinaaf ergiti. Gizee isin koodinaa ergite itti guutee bilbila isii waan asirra jiru hundasaa bilbila isiirra waan jiru hundasaa isin agarsiisa. Aappii boodan isin agarsiisa. Kanaafuu obboleettii keenya sagaleen isii yoo dhaga'ame hin beeku malee itti bilbileen ka'e kunoo online irra jirti taa'etan eeguu jira kunoo. Eegaa obsaan kunoo naa barreessaa jirti. Akkasiin barreessaatu gubbaatti mul'ata. Koodiin ni dhufa amma qoyaa eeggadha. Akka viidiyoon isiniitiin dheeranne isinirraan gabaabsa xiqqoo. Koodii ergitee jirti. Hokkee. Obsi. Ayyee. Koodii ergitee jirti. Koodii kanan koppi godhadha amma. Koodii koppi godhadheera miti keessaan baha amma. Xayyib eessan naqa. Aappii silaa keessan dhaqeetan aappii kana garru kutee asirratti isin agarsiisa. Aappii booda isin agarsiisa amma. Hayyee sana booda akkas bakka xiyya lamaan kana wal darbite akkanan itti dha. Eeyyamanaa gooti amma keessaa bahetan eeyyamanaa godhin jedhaan amma. Eeyyama godhin jedhaan amma isiidhaan. Eeyyama godhin jedhaan. Tayyib isiidhaan eeyyama godhi dhufee jira jedheeraan. Amma isiin alloo gooti boodan isin agarsiisa. Alloo yoo isin goote nan seena jechuudha. Dhiifama obboleewwan kiyya. Alloo yoo isin goote amma nan seena'an. Kun aappii keessan seenee eegame isii. Eeyoo akkuma argaa jirtan bilbila isii ofirratti dheen jira. Isiin eeyyama gootee jirti. Tayyib amma iimoo isiitu barreessaara kan aan barreessaan jiru amma isiitu barreessaa godhee jira jedhaatti. Bilbila isii keessa. Bilbila isii keessa godhee jira jedhaatti amma. Tayyib eeyoo kunoo amma gaa isiin qoyaa keessaa bahetan isin agarsiisa. Amma isii bilbila isii keessa jirra amma bilbila isii keessa jirra amma bilbili isii dhufee jira. Kiloos jedha of duuba deebi'uu gaafata of duuba deebi'ee jira isii goote ta'ee hin barree dhiifama. Amma itti meen dhufee kee seenetan lammaffaa irratti erga boodan isin agarsiisa hanga isin alloo gootutti ta'e eeggadhame alloo gootu yoon keessaa bahe olii gadi diduu danda'a. Yoo isin alloo goote qaxxataa bilbilli isii asirra seena jechuudha amma. Osoo bilbila biraanii ta'e bilbila lama biraan qabaachuu hin dandeenye malee haasofsiisaa itti maa gochuu nan danda'a amma.
allahu gochuu si eenna dhiifama allahu gochuu si barbaada ayyama goote amma siin achi ishi obboleewwan kiyyaa amma seeneen jira bakka amma akkuma isin argaa jirtanu seeneen jira xaayib bilbila sii keessa deemee isin agarsiisa gaa amma bilbila isiiti amma kun ifa isinii ta'e bilbila isii keessa jirra amma xaayib suutumaan immoo aappiin kun suutumaan isin barbaachisaa dhiifama irraa bilbila isii keessan jira amma bilbila isii keessa jiraachuu maal isinitti agarsiisa sila feesbuukii kiyya agartaniitu yuutuubii kiyya agartaniitu waan bilbila irra jiru ilaalaa amma kun bilbili keenya wala fakkaatu malee amma feesbuuka isii isin agarsiisa gaalaarii isii hundaa isin agarsiisa warri kana fayyadamtan immoo suutaan hojjeta aappiin kun suutaan jechuun fakkeenyaaf fageenya waan ta'e naan suutaani amma appilikeeshiniin kun jawaala koorra hin jiru duraan isinis garuu sossoosaa jirti amma meembee feesbuukii seenaa isin agarsiisa obsaan eeggadha xayyib feesbuukan barbaada amma gaalaarii isii keessa isin agarsiisa obsaan eeggadha akkuma isin argaa jirtan feesbuuka isii keessa seenaa isin agarsiisa mee dura feesbuuka isii keessa seenaa kunoo feesbuuka kiyya amma jawaala kiyya malee jawaala isii keessa jira amma feesbuuka kana yoo seen amma bilbila isii irratti jira jechuudha feesbuuka keessa jira jechuudha akkuma argaa jirtanu feesbuukni kun kiyyaa miti kan isii keessa jira amma ifa isiniif ta'e feesbuuka isii keessa jira akkuma argaa jirtanu xayyib amma duubatti deebi'a kiyya sila hunda agartanii jirtani gaalaarii isii keessan seenaa gaalaarii namaa keessa seenuun hin barbaachisu garuu eeyyama isiitii waan ta'e jennaan gaalaarii keessan seenaa akkuma isin argaa jirtan kunoo gaalaarii isii keessa jechuudha amma isiin garuu beeruutiin jirti kun gaalaarii isii keessa jechuudha gaalaarii ishee keessa waan ta'e jennaan akkuma argaa jirtan obboleettii keenya gaalaarii isii keessa maaliif isin adda baasuudha jedheetan wanna kana godhe isii irratti jechuudha isin eeyyamaan gaafadhee dura akkas godhe xayyib amma kun gaalaarii isii keessa jenneerra agartaniittu appilikeeshinii asirra jiru agartaniittu amma maal keesseen isin agarsiisa fakkeenyaaf amma otoo waa bareechuufi jedhee intala amma mee wanna takka keessa seenaa isin agarsiisa akka ifa isiniif ta'u jedhe gaalaarii agartaniittu waastaappii isii fakkeenyaaf akkana keessa seenu waastaappii isii keenya amma waan booda irra isin agarsiisa waastaappii isii kun waastaappii isii fakkeenyaaf namni hate moo hinanne yoon ilaaluudha jedhee kunoo tuqaa sadiin tuqaa sana booda liinkii divaayisiin tuqaa akkuma argaa jirtan waastaappii isii namni hinanne jechuudha astaa'een sirreessaaf osoo wayitii astaa'ee keessaa baasuu nan danda'a ifa isiniif ta'eera miti wanti kun isiniif galaa jira miti kun amma bilbila isiiti guutummaatti bilbila isiiti amma gaalaarii isii agartanii feesbuuka isii agartanii akkaataa aappii immoo suutan isinitti himaa jechuudha ifa isiniif ta'e isiniif galee amma tayyib mee iimoo ilaallaa iimoo kiyyas iimoo sila kiyya waan sila ilaaltanii jirtanuuf iimoo kan sii ilaalee keetan kan sii irraa baasa tayyib kunu alaabaa Itoophiyaa jira appilikeeshinii waastaappii gurraacha kana jira bilbila isiirra jechuudha amma bilbila isiirra jira iimoo barbaadetan bilbilli kuni suutumaan sosso'a jechuudha maaliif ariitiin sosso'uu hin danda'u akka bilbila itti fayyadamaa jirutti ariitiin sosso'uu hin danda'u appilikeeshinii irra jiru hundaa ilaalaa argaa jirtu miti kunoo aappii ana irratti buuse aappii kana jechuudha qoyaa asa deebi'u aappii argaatan kana aappii xiyya irra jiru kana aappii xiyya irra jiru kanaadha aappiin isii irratti bu'ee akkas an bilbila isii ilaalaa jiru kuni aappii sana suutan isin agarsiisa isin amantiin isii kiristaanaa an islaamaa kunoo ortodoksiin isii kunoo amantaan isii kunoo asirra jira masqalli isii kiyya irra hin jiru jechuudha wanna hundaa agartaniittu jedhee yaada obboleewwan kiyya isinii galeera jedhee yaada tayyib bilbila isii keessaa amma nan baha bakka amma bilbila isii keessaa nan baha akkuma argaa jirtanu fuula isiiti kun akkas godheetan bakka eksi kana dha'ee kilooz bakka jettu kana yoon dha'e bilbila isii keessaa guutummaatti baheen jira amma bilbila kiyyattan deebi'a bilbila kiyya argattanii kun akka inni ariitiin fiigu amma kun arii isiniif agaluufani feesbuukii kiyya argattanii kun feesbuukii kiyya waastaappii kiyya keessa isin agarsiisa waastaappii isii agartanii kaatanii guruppii irra jiru waastaappii kiyya isa kana waastaappii kiyya bifa waastaappii hitii miti qophaadha akkuma argaa jirtan kun waastaappii kiyya kana fakkaata kalas amma isinii galeera jedhee yaada eshi amma aappii an isii irratti buuse kunoo aappii xiyyaa qabuuf kan quxurii issi ofirraa qabu kana aappii kana lamaanuu pilaastora keessaanii buufattanii
wanni akka gootanu amma isinii aappii mee obsaan eegaa. Amma gaa aappiin ittiin viiwariin kun inni olii xiyya gara lamaan qabu kun aappiin xiyya gara lamaan qabu kun bilbila keessan irratti ta'a. Amma bilbila kiyya irratti hin buufadhe aappii isa olii kana jechuudha. Isa olii kana bilbila kiyya irratti hin buufadhe an. Isa olii kana bilbila kiyya irratti buufadhe tan koodii isiidhaa immoo kunoo isa gadii qubee SC kana qubee SC qabu kana isa xiyyisaa gar tokkittii qofaa argattanii miti. Isa immoo bilbila siirratti bu'uu qaba dirqama. Isin irratti wanti bu'u aappii xiyya gara lamaan qabu kana jechuudha. Pilaastoora jalaa buufattanii lamaanuu. Yoo feetan immoo liinkii isaa diskiripshin booksii telegiraama kiyya achi jalaan isinii kaa'a. Akka isin dalaan waliin dhoofne. Isiniif galee inni olii kun inni xiyya gara lamaan qara qabu kun bilbila keessan irratti bu'a. Inni gadii kun immoo bilbila isii irratti bu'a. Amma isiidhaan bilbila isiirratti bu'eera miti bilbila isii bareechuuf miti isiitti dawwaltanii isiin akkana keessa seenti. Kana booda akkasuma xuxxee seenti isii wanni biraa poroosesiin biraa wanni isii gaafatu tokko illee hin jiru. Amma akkasitti fidaaf isiidha. Koodii isiidhaaf fida amma. Eeyo koodii agartan kana isiidhaaf fida. Isiin akkuma seenteeni gizee isiin ayyama gootee kaatee dhiifama. Baay'ee wanti isin dagachuu hin qabne kunoo aappiin eeyyama isin gaafata akkanatti gizee inni fide obsatanii eegdaniitiyyi akkana ol harkiftee isiin yookiin abbama barbaada wal akkasumatti wal ilaaluu dandeessani gizee akkana taappicha keessa galtanii banaa gochuu qabdani kana dirqama. Sana booda isii dhagaa fakkeenyaaf anamma akka intalammaatti akkas godhee isin agarsiisan jira isiin akkanatti keessa seenti bilbila keessa. Tayyib. Bilbila keessa waggaa san ta'e gizee akkaan turfe ofuma duuba deebitee kaansel gootee ofuma deebitee rakkoon hin jiru kana. Ifa isiniif ta'ee sana booda akkanatti lakkoobsa fidaaf. Isiidhaa lakkoobsa akkanatti fida. Lakkoobsa kana immoo isiin lakkoobsa kana hammana jettee himti yookiin akkas gootee kooppii gootee isinitti ergiti. Wallaahi kana nama qal'aa takka gochuu danda'a. Tayyib isinirra aappiin kun hin jiru fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf isii amma beeruutiin jirtu aappii kana buufattee gizee isiin akkana keessa seente lakkoobsa fidaaf qaxxataa waa biraa keessa poroosisii tokko barbaadu lakkoobsa fidaaf isiidha. Kan ammoo kaansel gootee dubbatti deebisa akkanaa kana keessaa baasetti deebinaan fidaaf jechuudha. Akkanatti keessaa baasetti deebiti. Akkanni isin hin cinqine akka isiniif galuufani. Oromoon keenya hamminni waa baruu cinqamu xiqqoodha. Yaani walqeequu jaallata irra guddeessa. Kanaafuu akkanatti lakkoobsa dhufe kana fuutee lakkoobsa sana isinitti himti. Iimoon akkuma amma intallinaa ergitee kaate iimoon agartan miti isinitti himti. Amma intalli iimoon akkasiin ergitee kaate irra deebiin isin agarsiisa. Intalli kun iimoon annaa ergitee kaate jechuudha. Dhiifama. Bilbila kiyyatu xiqqoosi. Dhiifama akkasiin ergitee kaate iimoodhaan argaa jirtani koodii kana tokko 4 6 5 kan akkasiin ergitee kaate argattani. Kanaafuu isiin immoo abbaa isin bilbila irratti dhu'aa jettan kun immoo isiin koodii kana fuutee isinitti ergiti isinitti kenniti. Fakkeenyaaf abbaan ani immoo fakkeenyaaf isin immoo isiin beeruutiin jirti Dubaayaa jiraattu bakka fedha jiraattu Itoophiyaa jiraattu. Kunoo inni bilbila isiirratti bu'uu qabu qubee saa ofirraa qaba qubee qaaf saa ofirraa qaba. Ifa isiniif ta'ee inni immoo bilbila kee irratti bu'uu qabu immoo kunoo xiyya malee waa takka hin jiru. Kanaafuu gizee isiin koodii ergite akkana gaxxuudha. Kan intalaa duraati kun amma koodii gizee isiin ergite akkana xunneerra miti kunoo bakka duwwaa godhee ta'a keessa. Isin waa tokko ittiin buutanu bakka duwwaa kanatti gootanii teessanii. Kanaafuu gizee koodii amma fudhattanii asirratti naxxanii akkanatti peesti gaditti gootan amma godheen jira amma keessa galeen jira ammaan. Fakkeenyaaf irratti dhaha bakka xiyyaa kana irratti akkas dhaha. Gizeen akkanatti irratti dhahee isii biratti immoo maal jedha dhaqee isii biratti maal jedha alloo akkasiin gootu asirratti gaafata jechuudha. Anamma keessaa baheef na gaafachuu dide malee alloo godhi jedha isiidhaan asirratti. Isiin immoo barreeffama gaamaa harka mirgaa dhufu alloo gooti bassanuma qofa. Ifa isiniif ta'ee koodii kana isin ergiti isin akkuma kana keessa seente duwwuma koodii kana qofa isin ergiti. Koodii kana yookiin kooppii gootee isin ergitu akkuma fayyadati isin ergitu isin. Isiirratti aappii inni qubee saa fi qaa qabu kun isiirratti bu'ee jira miti. Isin immoo aappii isa kana ofirratti buufattanii jirtanii miti. Fakkeenyaaf gizee isin koodii sana itti naxxanii koodii isa achi isin ergite sana akkanatti itti naxxanii
Amma dubartiin shamarraanis akkana gochuu dandeessi. Dhiira irratti akkana gochuu dandeessi. Fakkeenyaaf yoo isiin bilbila sana keessa sirreeffachuu hin beekne akkaan sirreessitanii jechuudha. Akkuma amman bilbila intalaa keessa waan fedhe deemee isin agarsiise ka'e. Kanaafuu gizee isin akkanatti rukuttanii isii biraa ammoo maal gaafata? Alloo akka gootu gaafata. Maaliif anamma keessaa bahee itti deebi'aara waan ta'eef bilbila lama irratti isin agarsiifama silaa wanti kuni. Animmoo akkasinii galuufani. Kanaafuu isiidhaa asirratti dhufaa. Isiidhaa asirratti dhufeennaan alloo gooti isiin. Alloo jechuun gama mirgaatti barreeffamoo oluma dhufaaf. Gizee isin alloo goote bas sana booda bilbila tokko nama lamaan itti fayyadamtan jechuudha. Ifa isiniif ta'ee kana booda okkee walakkaa hin dhooftanu isin. Okkee walakkaa isa kana hin dhooftanu isa gama jalaa kana. Okkee walakkaa hin dhooftanu inniyyuu wanna geengoo tokko isiniifidha. Wanna akka duraatti agartanii kaatan sana okkee walakkaa dhooftani keessaa baheeti lammaffaa keessatti deebi'uu isin gaafata. Lammaffaa koodii sanatti naxxaniinnaan isin alloo gochuu barbaada. Wanti kun miidhaa miti bilbila walii sirreessuudha malee. Kanaafuu gizee isiin dhufte isin immoo xarafa qofa bakka geengoo an sila isin agarsiise sana rukuttaniiti malee walakkaa rukunnaan keessaa baha bilbila keessan keessaa baha. Kanaafuu sana booda suutumaan akkuma kan intalaa keessan sirreessee fi suutumaan keessantanii bilbila sii sirreessitanii fi isin yoo beekte ta'e kan keessa sirreessitee fi yoo nama wal shakku ta'e bilbila walii ilaaltanii waan hunda keessa ilaaltanii akkamman feesbuuka sii keessa seenee waa hunda ilaalee ka'e jechuudha. Isin obboleettiin keenya akkasiin beeruutiin jirtu agartanii bilbila kootiif bilbila koorra waan jiru agartanii kan sirra agartanii hin shakkitan jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaafuu aappii buufachuu hin beektanu irra guddeessi keessanii aappii liinkii bakka hunda isinii maxxansa. Kunoo gizee dhuftanii asirratti barreessitanii buufattanii aappii kana. Qaxxataa sii buufattanii fakkeenyaaf aappiin kun inni kun isa kan siratti bu'u inni mallattoo xiyyaa qabu kun isa kan siratti bu'u jechuudha. Ifa isiniif ta'ee inni mallattoo xiyyaa qabu kun xiyyaa quxurii irraa inni kun keessan irratti buufattanii. Isa xiyya gara lamaan qabu adii kana xiyya gara lamaan qabu keessan irratti buufattanii. Inni kan siratti bu'u immoo kunoo qubee qaadhaaf saa irraa qaba. Ifa isiniif ta'ee isinii gala amma waan kana yoo nun fayyadu jettanillee beekumsa dabalattanii beekumsa dabalachuun immoo hin beektaniidha. Kanaafuu waan akkanaa kana baruun gaariidha. Namni gara aarifeetti baree bahee hin jiru. Isin ayyama gootu mala akka argitan seenuu hin jiru. Gizee isin ayyama goote seentanii bilbila sirreessitanii fi baatanii baay'ee. Dabalatan immoo pilaastoora jala galeetan isin agarsiisa. Pilaastoora jalatti seera jiraan isin agarsiisa. Bilbila lama wal bira qabanii isin agarsiisa kan kunoo. Bilbila kanarraa kanatti darbuu lama godhee isin agarsiisaara bilbila. Inni ittaanu immoo kunoo baatirii isii waan hunda ilaaluu ni dandeessan. Inni ittaanu inni sadaffaan kunoo alla'u jechuu akkanatti fida isiidha. Alla'u jechuu akkanatti fida. Isiin immoo bakka alla'u jedhu kana qofa seenti. Amma pilaastoora jalaan isin agarsiisaara akka isin amantanu jedhee. Sana booda kunoo waan achirra jiru asirra jira walii barreessu kan bilbila keessan irra jira jechuudha. Eeggatanii bilbilli humnaan saffisaan hin ari'u suutaan ari'a. Kanaafuu alla'u akkana gooti isin alla'u kana qofa gooti jechuudha. Ifa isiniif ta'e alla'u kana qofa gooti akkanatti fayyadamtanii wajjiniin akkanatti bilbila isii sirreessuu fi dandeessanii kunoo seerri jaraa akkasitti appilikeeshinii asii ilaaltan jechuudha. Appilikeeshinii kana asii ilaaltanii kunoo aappii kana nama meeqatti nama miiliyoona 10tu buufatee jechuudha. Kanaafuu akkanatti buufattanii inni keessanii inni isin irratti bu'uu qabu kunoo xiyya qofa ofirraa qaba. Inni immoo piroofaayilii jala galee isin agarsiisa. Adda adda jechuudha. Inni kun isa bilbilee namaaf sirreessu jechuudha aappichi. Waan hundaa ilaaluu dandeessan waan achirra jiru hundaa ilaaluu dandeessan jechuudha. Inni kun isa bilbila keessan irratti bu'uu qabudha. Akkanitti isiniif gala jedhee yaada. Kunoo inni kun keessan irratti buufattanii isa kana keessan irratti buufattanii inni mallattoo qubee saadhaaf qaafraa qabu kan ammoo kan isirratti bu'uu qaba. Isiniif galeera jedhee yaada. Waan kana irratti isiniin galle koomentii irratti barreessaa beekumsa dabalattanii nagaan naa jiraadha.